sheeka ta'inna beekaa wallaala abbaa feete ta'e afaan kiyya kana kan dhagahaa jirtu gaafii tokko si gaafadha. Gaafiin gaafii kallacha mana keetii yookiin of biratti yeroo hedduu mobaayila kee keessatti illee maxxanfachuu qabdu. Qalbii kee keessatti illee barreessuu qabdu. Gaafichi maaza sayakhsaru alcaalamu bimawtik. Addunyaan kun du'a keetiin maal dhaba? Yoo ati dunyaa tanarraa kaatee duute fakkeenya har'a ati magaalaa keessa jirtu san magaalaa tokko magaalaa xiqqaa jirta ta'a guddaa jirta ta'a iddoo itti dhalatteef iddoo jirtu san irraa yoo duute sababa du'a keetiitiin ummanni maal dhaba? Dura dursa wanti sii galuu qabu jalqaba irratti dhaloonni ati dhalattee dachee kana dhufte dachee kana yoo waan dabalee yoo dachee kana waan eda'in duute ati addunyaa tanarraa deemtu illee homaan hir'isu. Dhaloota jechuun dhaloota garaa haadhaa keessaa bahanii miti. Dhaloota jechuun dhaloota seenaa ummataaf dhaloota itti aanuuf dachee tanaaf seenaa tokko lafa kaahanidha. Hedduu namaa dhalate garuu hin dhageenye. Fakkeenyaaf akka addunyaatti nama lubbuun jiru nama tokko fakkeenya isinii haa kaa'u. Doktor Zaakir Naayik maqaan isaa guutuun Doktor Zaakir Abdul Kariim Naayik. Umriin isaa barana waggaa 53 deema. Doktor Zaakir waggaa 30 dura dachee tana gubbatti hin beekamu. Sababni isaa yeroo sanitti bu'aa ummataaf buuse tokko hin qabu. Addunyaa kanaaf bu'aa tokko hin buufne. Dhalachuu isaan dhageenye addunyaan edaa dhalachuun dhugaadhaa garaa haadhaa keessaa bahuu osoo hin taane. Ogummaaf muuxannoo gahee fi dandeettii ilaahal aalamiin rabbiin guddate sii kenne. Sii kenne san qabattee ummata keetiif hawaasa keetiif amantii keetiif addunyaa kanaaf seenaa tokko hojjetuu qofaan addunyaan si beeyte dhalachuu kee. Garii nama akkuma beeytan har'a ebalu du'e waliin jedhan naannoo keenya eentu du'e jedhee wal gaafatanam mucaa tokko hin beeytu dheeraa hin beeku ka huccuu gurraacha godhatu hin beeku naannoo kanaa kaaffee kanaa buna dhuga hin beeku ka ollaa akkasii galu hin beeku mucaa maaltu awwaale jara keenya laal dhalachuu isaa addunyaa waan hin dhagayiniif du'uu isaa wallaalte mucaan duraanuu nama isa awwaaluu dhabaaf asii achi deema malee du'a matu reeffa keessa jira. Bu'aa ummataa biratti hin beekamu baratee beekumsa mataan isaa mataa baratee beekumsa biyya ijaaru osoo hin taane mataa fakkaree xiinxallee teknooloojiitti waan haarawaa eda'u osoo hin taane mataan isaa maa inni mataa rifeensa qofa biqilchee mana rifeensaatti birrii 30 irraa argatan rifeensa irraa hadanii bu'aan mataa isaa rifeensa qofa biqilchu mana rifeensaa dhaqee birrii 30 namaa kafalee hagasan birrii 30 birrii 50 kafalee rifeensa irraa hadu bu'aan mataa isaa kanuma mataa nama garii yoo mataa akkasiitiin ka jiraataa jirtu taate du'aa fi jiruun